akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota jaalala dhugaa har'a kan laallu yeroo wantoota kana godhe sirriitti si jaalataa jechuudha kan jedhu ta'a. Hanga dhumaatti akkana wajjin turtan kabajaan isin gaafadha. Garuu osoo gara mata duree keenyatti hin dabrin dura namoota chaanalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatina. Yoo ammoo viidiyoon kun isinitti tole mallattoo like jettuun tuqa. Sin jaaladhaa jechi jedhu jecha baay'ee salphaa fi jechuma lama qofa of keessaa qaba. Garuu jechuma baay'ee salphaa kana dhiironni jechuu fi itti ulfaata. Dubartii tokko bira yoo gahan jechuu fi baay'ee itti ulfaata. Osoo jecha caalaa gochilleen kan nama amansiisu ta'e si jaaladhaa dhiirri tokko sin jedhe akka waan miira isaa jaalala dhugaa jaalala cimaa siif qabu ibsachuu isaati. Garuu jecha caalaa jaalalli ka ibsamu gochaan ibsamaa jechuudha. Gochoota torbaan armaan gadii kana dhiirri tokko yoo si biratti ka godhu taate yookaan ka siif godhu taate baay'ee akka si jaalatu beeku qabdaati. Dhiirri si jaalatu tokko gocha kamfaa yoo si biratti godhe akka si jaalatu jaalala ofii si ibaa. Tokkoffaan si argachuu barbaada. Mana jireenyaa keessatti ta'ee yookaan bakka paartii ati gootutti si bira dhufaa si barbaadaa yeroo ofii hunda si kenne si argachuu fedha. Kuni karaa jaalala ofii dhiirri tokko ittiin si ibsu keessaa fi ittiin sitti agarsiisu keessadha. Si argachuu barbaada. Lammaffaa text message yookaan ergaa jaalalaa siif barreessa. Ergaa text message guyyaa guyyaan si erga taana waan si yaadu fi akka sirriitti jaalatu ta'uusaa fedhii siif qabu ibsachuu isaa ta'uu beekuu qabdaa jechuudha. Fakkeenya fi oduu gaariin yoo ka jiraatu taate oduu badaanis yoo ka jiraatu taate haala qilleensaa wantoota garaagaraa sababeeffachuudhaan text message yookaan ergaa dhaamsa gabaabaa si barreessa. Kuni karaa danda'e hundaan si dubbisuu barbaadu isaa mul'isaa si dhaggeeffata. Hamii ollaa keessa deemu yookaan ammoo miidiyaa hawaasummaa hunda waa'ee irra deemu yookaan waa'ee hiriyaa dubartii keetii yookaan itti himtu taate sirriitti gurra sii kennee xiyyeeffannoodhaan si dhaggeeffata. Kunis karaa inni ittiin si barbaaduu fi siif ibsuu fi waan ati gootu hundatti fedhii qabaachuu isaa sitti gammaduu isaa jaalala isaa si ibsachuu isaa karaa ittiin sitti himatu. Kanaafuu inni sadaffaan sirriitti si dhaggeeffata yoo ati odeeffannoo kennitee fi inni arfaffaa dhiirri nama barbaadu tokko kan ammoo dhiirri si jaalatu wanni inni si godhu sitti dhiyaachuu barbaada. Yeroo sitti dhiyaatus karaa kamiinuu carraa argatee sutuqee qaaman sitti kalaa'u baay'ee barbaadaa jechuudha. Qaama isaatiin sitti kalaaha sitti dhiyaata. Fedhii inni siif qabu siif mirkaneessaa. Shanaffaa wantoota baay'ee si wajjin gochuu barbaada. Torbaan keessatti mana nyaataa yookaan reestoorantii yookaan egzibishinii yookaan ammoo bakkoota garaagaraa fa qabatee siin deema. Siin deemuuf fedha. Yeroo ofii si wajjin dabarsee si wajjin bashannanu yaada hin dhabu jechuudha. Yeroo kamuu wanta baay'ee si wajjin dabarsuu fedha. Yeroo gaarii si wajjin dabarsuu barbaada. Ja'affaa ganama ciree si affeera. Fakkeenyaaf jimaata ganama osoo ati hirriibaan kaane yookaan qooda ofii rafuu si duratti ka'ee karaa ittiin ciree si fiduu yookaan mana nyaataa qabatee akkasi geessuu si barbaadaa jechuudha. Yoo danda'e hanga bakka ati raftutti qabatee si fiduu hunda godhaa. Kana goonaan dhiirri suni akka baay'ee si jaalachuuf fedhu beekuu qabdaa. Torbaffaan furtuu mana isaa sitti kenna. Ofitti amanamummaan hagam ga'e hin jiru. Garuu sirriitti akka inni si jaalatu mul'isa. Kana goonan nama kophaa galu ta'ee furtuu mana ofii si kennee bakka biraa deemna. Kun hangam akka inni si jaalatu kan mul'isu jechuudha. Dhiironni baay'een furtuu mana ofii dubartii hin feene tokkotti gonkumaa hin kennani. Furtuu mana ofii si kennina kun
bakka guddaa akkasiif qabu mul'isaa jechuudha. Maarree hordoftoota koo qophii har'aa kanumaan xumuree jira. Viidiyoo kanaan dura dabree argine taanaan amma iskiriinii irratti isinii baha. Viidiyoo kana laala baay'ee isin gargaara. Ammoo viidiyoon kun yoo isinitti tolee laayikii gochuu hin dagatinaa. Chaanalii keenya kan ammoo sabiskiraayib gochuun maatii nu ta'a. Hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti nagaa.